ሊንኩንም ማስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ በማየት እባካችሁ ግዴታችሁን ተወጡ። ያው በደም ነው። በምን ደም ነው የሚጻፈው? በሰው ደም ማለት ሌላ ሰው ታርዶ ማለት ነው። ሰው ይታርዳል። በገዛ ኖርማል ነው። እዛም ያመጣዋሉ። በገዛ ሰው ነፍስ እንደ ዶሮ በለው በቃ። አንድ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያስመለሳቸው ማለት ነው። አንድ ጊዜ በመከላከያ ተመልሷል። ያኔ ራሱ ያኔ በቃ እዛ ነበርኩኝ። ልጆች በጣም ያገለኝ የታረደው ብዙ ጊዜ ልጆች የመሰረቅ ነገር አለና እንግዲህ ዛሬ ጥያቄው የተመለሰላችሁ ይመስለኛል። ለምንድን ነው ልጆች የሚሰረቁት ለሚለው ጥያቄና ሰዎች በዛ ታፍነው የሚወሰዱበት ምክንያት ስንቶቻችሁ Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo yoo YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa guutuu irraa afaan qaba. Egaa maarree obboloota koo irraa akka yaada kiyyaatitti wanti dubbachuudha dhufe wanta xiqqoo takkatu jira. Maaliif yeroo ammaa kana keessatti biyya keenya keessatti daa'imni baduu, daa'imni qalamuu, gudeedamuu wanta baay'eetu ta'aa jira. Sababni kanallee maalinni jennee yoo yaannu dhugaan siniin jedha obboloota koo wanta hin taanetu biyya keenya keessatti galee jira siniin jedha. Innis maalinni yoo jettanii hafuura 66 jechuudha. Yeroo dura nuyi wanta akkanaa kan dhageenyu biyya alaatitti jedhama. Biyya alaatitti suuraa isaanii, fakkii isaanii, milikkita isaanii hundumaa hin laallaa nageenya miidiyaa kanarratti illee tanan. Amma immoo isaan kanatu biyya keenyatti galee sababni daa'imtitti qalamaa jirtuuf sababa kanaaf warri isa kabajummoo yookaan warri isa bitamummoo dhiiga daa'imaa yookaan immoo foon daa'imaatiin ijaran. Dhugaan siniin jedha biyya keenya keessa wanta hin taanetu galee. Amma dhugaa ani dura malan sodaachaa ture biyyuma keenya keessa wanti kun akka hin galle jechaa ture. Sababbiin isaan kana jechaa tureefillee maalinni biyyi keenya keessa akkuma argitan kana hojiin hin jiru. Dargaggoonni baay'een hojii dhabeessaa, harka qalleessaa. Egaa mara salphumatti jara kana bitamuu danda'u jechuudha. Salphumatti jara kana wanta isaan jedhan raawwachuu fi danda'u jechuudha. Sababbiin isaa sababbii qarshii hin qabneef, sababbii hojii hin qabneef, sababbii immoo harka qalleeyyii ta'aniif itti fayyadamu jarri kun jechuudha. Hafuurri 66 kun biyya keenya keessatti guutumaan guutuutti galee jira amma siniin jedha. Dhugaan siniin jedha. Akkuma biyya keenyatittu biyyumaan itti dhaladhettu magaalaa keessa uffata fakkii akkasii uffachaa ijoollee moosaa jiru kan jedhamu dhugaa odeeffannoon naga'e jechuudha. Uffata milikkita isaanii hin beektu. Dhugaan siniin jedha miidiyaa kanarratti hin argitu. Arraba ofii baqasaniiti arraba akka bofa arraba lakkuu lama kan qabu akka arraba bofaa godhatu. Qaama isaaniitti irratti niqisaata adda addaa milikkita adda addaa godhatu. Qaama ofii kana kukkutanii niqisaatan akka isaan fakkaatan hin argitanii miti. Dhugaan siniin jedha ijoollee keenya immoo salphumatti ijoollee biyya keenyaa itti fayyadamuu danda'u. Lammii keenyattiif salphumatti itti fayyadamuu danda'u. Maaliif biyyoota gurguddatan keessatti erga jarri wanta akkanaa kan raawwatan ta'e biyya keenya keessatti immoo salphumatti raawwachuu danda'u. Maaliif ijoolleetti fayyadamu. Qarshii isinii kenninaa akkana isinii goonaa akkana isinii goona jecha ijoolleetti fayyadamaa jiru. Sababbiin daa'imni dhumachaa jirtuufi sababa kana. Sababbiin daa'imni du'aa jirtuufi sababa kana. Sababbiin badiinsa daa'immanii baay'achaa jiruufi sababa kana. Wanti biraa wanti gadi biyya keenyatti dhalate wanti biraa tokko illee hin jiru. Wanti addaa biyya keenya keessatti uumame tokko illee hin jiru. Kan biyya keenyatti wanti addaa uumame hafuurri kun biyya keenya keessa galuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa irratti warroonni isa keessa hojjechaa turan in argitu. Yoonaas irrattis mucatti waan jettee dubbattee hin argitu. Nuyi ganama foon namaatii fi dhiigatu nuuf kennama jette. Argitanii foon namaa sun eessaa dhufa kanumarraa dhufa. Inni namaa kun kan guyyaadhaan akkanatti biyyi keenya kun badhaadhame biyyi keenya kun walitti bu'iinsi baay'ate dhiigni dhaloota akkanatti salphaatti gadi nam'u kuni eessarraa dhufa kanumarraa dhufa. Dhugaan siniin jedha biyya keenya keessa wanta amaatu galee jira. Nuyi har'a mootummaan hin jiru mootummaan maal godhee danda'a biyya. Dhugaa maaliif wanta kana hidda isaa qorate nama tokkoof lama wanta kana raawwate qabee hidhuurra wanti kun eessatti akka taame maalirraa akka dhufe hiddi isaa eessaa akka dhufe eenyu akka isaan ajaje kana qoratee kana bira ga'uu qaba. Warra kanneen hojjetan warra kanneen uummata ijoollee biraan ga'anii nama ficcisiisaa jiran kana
qoratameetoo ba'uu qaban jedhaan gara kiyyaan. Maaliif har'as tokko yoo du'e borus tokko du'uunsaa hin oolu. Har'a takka yoo badde borus tokko baduunsaa hin oolu jechuudha. Nama wanta kana raawwate bichaa yoo hidhan isaan ammas qirincaafi baay'ee qabu. Isaan boota adda addaatitti biyya keenya keessatti faffaca'anii jiru. Dhugaan siniin jedha isaan boota baay'eetti faffaca'anii jiru. Gara keenya iyyuu dhufanii jiru. Katamaa keenya iyyuu dhufanii jiru jedha. Akka hin dhagayetti jechuudha. Uffata jalaan isaan uffatan uffata jawwee qabu, uffata ija qabu, uffata quba lama qabu. Kanneen uffatanii kootii gubbaa katamaa keessa akkana ta'u jira. Isaan maal akkas ta'aa jiran ijoolleedha kana sinii goona jedhanii ijoollee moossuudha. Dargaggoota moossuudha. Dargaggoonni sunniin yoo daa'ima namaa qabanii geessaniif isaan qalanii kun feestaaliidhaan keessiidhaan deebisanii balbala isaan duratti gatu jechuudha. Namni gara jabinnaan kana hojjetu warra hafuura hamaa kana keessa jiru bichaadha. Namni ilmoo namaa daa'imman akka shunkurtiitti kukkutaa madaabaraa keessa kaa'aa fidaa balbala namaatitti gatu namaa mitiin jedhaan. Maaliif seexanaan kan guutaman hafuura hamaadhaan kan guutaman biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana kan guutamee jiru hafuura hamaatu guutamee jira. Kanaaf hundumti keenya iyyuu walirratti ka'uu dhiifni rabbii naa kadhannu. Rabbii wanti isaaf hin danda'amne hin jiru. Wanti nutti ulfaate hundumtuu isaaf salphaadha. Wanti gaara nutti ta'e hundumtuu isaaf urufa. Kanaaf wanti nutti ulfaate hundumtuu wanti nuyi gochuu hin dandeenye hundumaa waaqayyo waan gochuu danda'uuf nu hundumti keenya iyyuu waa'ee biraa keessaa baanee gara rabbiitti haa deebinu. Biyya lafaa kana jechuudha fudhanneen deemnu jarana fudhanneen deemnu kan nu fudhannee deemnu uffata adii nutti uffisan bichaadha. Nu hundumti keenya immoo biyya lafaa kanarratti waa facaafannee haammanna. Waan hojjanneen deemna. Gaarii si hojjanne gaariidhaan yaraa si hojjanne gaariidhaan. Namni boqqolloo facaasee qamadii haammatu hin jiru. Namni qamadii facaasee xeefii haammatu hin jiru. Nu hundumtu keenya iyyuu gatii hojjanne nuuf kennama jechuudha. Kanaaf amma addunyaa kanarra jirutti addunyaan tunu baddee jirti. Akka duraatii miti. Akka yeroo nuyi dhalannu iyyuu miti. Dhaloonni amma ammoo argaa waan irra jiran jechuudha. Dhalatanii iyyuu guddachuu dadhabanii jiran. Dhalatanii iyyuu barachuu dadhabanii jiran. Dhalatanii iyyuu ba'anii galuu dadhabanii jiran biyya keenya keessatti jechuudha. Takka takkumaa ol jechuudha. Yeroo teenya sanitti waan feellee cunqurfama jala jirullee baanee hin galle yoo dubbachuu baanne. Yeroo ammaa kana ba'anii galuun ulfaataa ta'ee jira. Ta'anii guddisuu dhiisati. Kanaaf yeroo gabaabduu tana keessatti maaliif waan hamaa walirratti hojjanna? Maaliif waan yaraa walirratti hojjanna? Maaliif wanta hin taane keessa gallee laaqamna jechuudha? Maaliif karaa keessaa kunnuun beenu? Yeroo biyya namaa kana dhufne wanta hojjannuyyuu wanta xaarreeyyuu amma nyaannuuf kaanu waaqatu beeka isatu harkaa qaba. Sinii galee maaliif wanta hin taane walirratti bikka dalannu rabbiin keenya maaliif ittiin kadhanne? Maaliif fuula keenya gara rabbiitti hin deebine? Akka amantii keenyatti hundumti keenya iyyuu waaqa kadhachuu qabna. Biyya keenya kan weeraree jiru waan biraa. Nuyi kan yaadaa jirru waan biraa. Kan hojjechaa jirru waan biraa. Kan bootannu jirru waan biraa. Sinii galee kan amantii irratti akka ga'u godhu, uummata irratti akka ga'u godhu hojii kana jechuudha. Hojii kanatu biyya keenya keessatti dhibbatti galee hojjetamaa jiras. Dhibbatti galeetu hojjetamaa jiras. Nurratti hojjetamaa jiras. Hafuurri kun immoo biyya keenya keessa yoo gale baay'ee biyya keenyaaf ulfaataadha jiraan. Biyya keenyaaf salphaa miti. Nu hundumti keenya iyyuu fuula keenya gara rabbiitti haa deebifnu. Wanta hin taane keessaa haa baanu. Dhugaan siniin jedha. Mootummaan immoo akka kiyyatti jara kana warra isaan ergan kana qabee hidhuu dhiise warra idda isaanii warra alaa dhufee wanta hin taane biyya keenya keessatti dalagu wanta dhiiga namaatiin nama bitu wanta seexanaa kana osoo itti yaaddame wanti kun hin jedhaan gara kiyyaan osoo itti yaaddame dhugaa. Ani baay'ee tokko na sodaachisa biyyi keenya kun wanta akkanaa kun immoo erga seeni baay'ee tokko na sodaachisa. Maaliif lubbuun guyyaadhaa guyyaatti ba'aa jira. Lubbuun wariirrayyuu hanqatee jira siniin jedha obboloota koo.